Har'as akkuma baratame viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana namoonni bilbila harkaa qabdan hundi keessanuu ilaaluudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessu. Viidiyoo akkaan barbaachisaa ta'ee fi namoonni baay'een barbaadan isiniif qabadhee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo yeroo isin namaaf bilbiltanii nama wajjin haasoftan dhaggeeffattoota koo sagaleen bilbila keessanii gabbuudhaan yoo kan isin rakkisu ta'e sagaleen bilbila keessanii dadhabaa yoo kan ta'u ta'e akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessa. Yeroo itti nama bilbiltan ta'uu danda'a. Yeroo itti fiilmii adda addaa bilbila keessan irratti ilaaltan sagaleen bilbila keessanii sun gabbu'aa yoo ta'e yookaan kan sirriitti isinitti dhagamu yoo kan baatu ta'e akkaataa ittiin sirreeffattan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo viidiyoo tokko dhaggeeffataa osoo jirtan viidiyoo kana gara sagalee qofaatti jijjiiruu akkaataa ittiin dandeessa. Viidiyoo kana dhaggeeffachaa jira fakkeenyaaf gara sagaleetti jijjiiruu ni dandeessanii. Isa gara sagaleetti jijjiirtan bifa audiootiin dhaggeeffachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti sagalee viidiyoo kanas deebistanii sagalee irraa gara viidiyootti jijjiiruu akkaataa ittiin dandeessan. Viidiyoo tokko gara sagaleetti qofatti jijjiiruu akkaataa ittiin dandeessanii fi yeroo barbaadanitti immoo akka viidiyootti akka isiniif taphatu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Wantoota kanneen lamaan isinitti agarsiisa akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Nageenya isin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Marappe. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeecha. Har'as akkuma baratame viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo sagaleen bilbila keessanii yoo kan dadhabu ta'e yeroo isin namaa bilbiltan sagaleen bilbila keessanii dhageessisuu yoo kan dadhabu ta'e akkaataa itti sirreeffattan. Karaa biraatiin immoo fiilmii adda addaa, muuziqaa adda addaa, viidiyoo adda addaa yeroo bilbila keessanii irratti dhageeffattan sagaleen bilbila keessanii bu'aa yoo kan ta'u ta'e akkaataa ittiin sirreeffattanidha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo viidiyoo tokko gara sagalee qofaatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan. Ammas irra deebiidhaan gara sagalee san gara viidiyootti akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan bifa salphaa ta'ee fi isteeppii salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Na faana turaadha. Warroonni hanga ammaatti gara YouTube channel kanaatti hin dhufin subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqaba. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef share gochuun hin irraanfatina. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin bilbila keessan sagaleen isaa dadhabaa yoo ta'e namootaaf yeroo walii bilbiltan bilbila keessan dadhabaa yoo kan ta'u ta'e akkaataa sagaleen isaa isinitti dhageessisuu yoo kan dadhabu ta'e akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf settingii bilbila keessanii keessan seentanii settingii bilbila keessanii keessa seenuudhaaf immoo screen bilbila keessanii qabdanii gad harkiftanii ergasii mallattoo settingii kana irratti kilik gootanii ergasii sound in the vibration ka jedhu irratti kilik gootanii sound in the vibration yoo isin dhufu baatte bakka search bar kana irratti kilik gochuudhaan sound in the vibration jedhaatii barreessa. Haala kana yeroo barreessitan sound in the vibration salphamatti isiniif dhufaa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Warra akka kan kootti settingii kun isiniif dhufe sound in the vibration ka jedhu kana irratti kilik godhaa. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan volume ka jedhu irratti kilik godhaa. Ergasii immoo haala kanaan isin dhufa tuqaa sadiitu argama bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kana irratti ishee irratti kilik godhaa. Ergasii media volume limit ka jedhu kanattu isin dhufa isarra kilik godhaa. Ergasii immoo haaluma kanaan isheen kun off taate haala kanaan yoo kan isin dhuftu taate ishee kana on godhachuudhaan asirratti immoo dhaggeeffattoota koo sagaleen bilbila keessanii yeroo jalqabaatiif ishee kana on godhatte yoo kan ta'u ta'e isheen kun haala kanaan isiniiteetti ishee kana gara dhumaarra geessitanii jechuudha. Gara dhumaarra geessitanii yeroo kanatti sagaleen bilbila keessanii isiniif dabala. Yeroo viidiyoo adda addaa dhageeffattan, yeroo muuziqaa adda addaa dhageeffattan akkasumallee yeroo namootaaf bilbiltanii sagaleen bilbila keessanii dadhabaa kan ta'u ta'e haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessu. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo muuziqaa tokko yookaan viidiyoo tokko kan dhageeffachaa jirtan akkaataa ittiin gara sagalee qofaatti jijjiiruu dandeessa. Inni kun viidiyoodha, viidiyoo kilippii ni taphata. So kilippii kana gara muuziqaa sagalee qofaatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana jijjiiree isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Kanas gochuudhaaf jalqaba dhaggeeffattoota koo faayil manaajarii bilbila keessanii ni seentanii faayil manaajarii yookaan my files ka jedhu keessanii seentanii jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo faayiliin keessan bakka itti argamu storage irra ta'uu danda'a, CD kaardii yookaan memorii irra ta'uu danda'a. So storage irra jira waan ta'eef kan koo internal storage ka jedhu keessa seenaa. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo bakka muuziqichi yookaan viidiyoo sun itti argamu irra ni deema. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota koo viidiyichi isa kanaadha. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Viidiyoon isa kanaadha. Isa kana ture dhaggeeffattoota koo viidiyoon haala kanaan isa kana gara sagaleetti jijjiiree isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf dhaggeeffattoota koo bakkuma viidiyoo kana irratti sekendii muraasaaf gaqqabdan sirriitti jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan isin dhufa. Ergasii immoo asirra dhuftanii dhaggeeffattoota koo rename ka jedhu ni barbaadda. Yoo jiraachuu baatte immoo more ka jedhu kana irratti tuqaa sadiitu argama. Tuqaa sadii kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo rename ka jedhu isin dhufa jechuudha. Rename ka jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo barreeffama kana jechuudha gara dhumaa irratti fiddan. Gara dhumaa irra dhuftanii akkanatti dhuftanii garanatti yeroo dhuftan .mp4 tuqaa mp4 ka jedhu isin dhufa.
MP4 ka jettu kana lakkoofsa afurii kana ni balleessitanii ergasii immoo sadiitti jijjiirtan. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan jijjiirtanii dhaggeeffatoo kan koo kanaan dura this file name is already in use yoo isin jedhe haala kanaan diimaadhaaf kan isin barreessu ta'e kanaan dura muuziqaan kun bilbila keessan irratti ni argama bifa kanaan barreeffama kanaan ni argama waan ta'eef jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Irra deebiidhaan jechuudha dhaggeeffatoo kan koo maqaa kana balleessuudhaan maqaa biraa bakka buuftanii ergasii MP3tti deebiftan 4 ka jedhu kana 3tti deebiftanii ergasii immoo rename ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan rename change ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo haala kanaan gara sagaleetti yookaan audiootti isin jijjiirama. Akkuma asirratti argartan audio irratti jijjiiramee jira. Mee amma kilik irratti yeroo goonu kan taphatu sagaleedhaan yookaan muuziqaa qofaani jechuudha. Akkuma asirratti argartan sagalee isinitti dhageessuudhaaf malee haala kanaan muuziqaan kun gara muuziqaatti jijjiiramee viidiyoon kun gara muuziqaatiin bifa muuziqaatiin dhageeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Yeroo barbaadanitti immoo dhaggeeffatoo kan koo isa kana gara viidiyootti jijjiiruu yeroo barbaadan muuziqaa kanarratti gaqqabdan sekendii muraasaaf ergasii immoo asirratti rename ka jedhu ni barbaadanii yookaan immoo tuqaa sadii kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo rename ka jedhu kanarratti kilik gootanii taasisuudhaan barreeffama kana gara dhumaa irratti doot yookaan tuqaa MP3 ture isa kana 3 kanarraa balleessuudhaan 4 gootan ergasii immoo haala kanaan barreessitanii ergasii rename ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan change jettanii gara viidiyoo jalqabaatti isiniif deebi'a haala kanaan gara viidiyootti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoodhaan dhageeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan gara viidiyootti jijjiiramee jira jechuudha. Yeroo barbaadan viidiyoo san gara muuziqaa sagalee qofaatti jijjiiruu dandeessan yeroo barbaadanitti immoo isa sagalee ture yookaan muuziqaa ture kana gara viidiyootti jijjiirachuu ni dandeessan bifa kanaan. Steepii kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada dhaggeeffatoo kan koo barnoota har'aa irraa akka barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni hangammaatti YouTube channelii kanaaf maatii hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa.